Daa'imman hirriba naga qabeessa akka rafaniif wantoota gurguddoo maatiin gochuu qaban kan jedhu ilaalla. Hirriba naga qabeessa yeroo jennu safe sleep jedhama kun. Kanas ABC of baby safe sleep jennee haa qabannu. The ABC of baby safe sleep. A isheen jettu kun alloon, B isheen jettu baakkii fi C kan jedhamtu immoo creep kan jedhamuuf dhaabata. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Mee waa'ee kanaa bal'inaan ilaaluun keenyaan dura jalqaba amala hirriba daa'immanii kan ji'a muraasa jalqabaa kan jedhu haa ilaallu. Keessumaa ji'a 3 arfan jalqabaa. Daa'imman garaagarummaa guyyaa fi halkanii hin beekan waan ta'eef guyyaas halkanis rafaa gidduu gidduutti ka'anii harma godhu kan aannan fudhatu. Ji'a 3 booda suuta guyyaa caalaa halkan rafuu jalqabaa deemu. Ji'a 3 booda hanga ji'a 3tti waluma qixxee rafu. Turtiin halkan rafan dabalaa kan guyyaa gabaabbachaa deema ji'a 3 booda. Moor guyyaa rafaa, moor halkan rafaa, guyyaa immoo hirrisaa deema. Yeroo hedduu haalli hirriba daa'immanii umurii ji'a 3 jalqabaa rafan kan boqonnaa hin qabne, walitti fufiinsa kan hin qabnee fi maatiif rakkisaa kan ta'edha. Kanaaf wanti sababa ta'u wanta kanaaf waan sababa ta'u keessa tokko daa'imman hanga ji'a 3tti xannachi isaanii kan piiniyaal gilaand jedhamu hormoonii hirribaa kan meelaatoonin jedhamu oomishuu hin eegalu. Ji'a 3 booda garuu xannachi piiniyaal gilaand jedhamu kun hormoonii hirribaa kan ta'e kan meelaatoonin jedhamu kana waan oomishuu eegaluuf haalli hirriba isaanii sirraa'aa deema. Mool halkan rafaa guyyaa hirrisaa deema jechuudha. Akkasumas marsaan hirriba isaanis gabaabduudha. Daqiiqaa 30 hanga 50 yeroo aktiiv siliippii hin socho'u sagalee ta'e ni dhageessisu. Ija fa'aa darbee xiqqoo ni banu. Yeroo diip siliippii immoo callisanii suuta qilleensa baasaa galchu yookaan arganu jechuudha. Dabalataanis aannan harma haadhaa gara ganamaa keessa keemikaala koortisool jedhamu kan akka daa'imman dammaqoo kan alert ta'an taasisu waan jiruuf akka dammaqoo ta'anii oolaniif ni gargaara. So qaamni haadhaa hormoonii koortisool akka namni naqaa hidhee ooluuf dammaqee ooluuf kan taasisu ni oomisha. Kun immoo gara ganamaadha. So aannan gara ganamaa hormoonii kana qabaa. Kanaaf daa'imman moora harka rafanii guyyaa naqaa jechuu jalqabu jechuudha. Aannan daakuu ammoo wantoota kana hin qabu. So kanneen aannan harma haadhaa qofaadhaan guyyaa dammaqoo ta'anii halkan rafu jechuudha. Rileetiivli kanneen aannan daakuu kan foormulaa dhuganirra. Haa ta'u malee kanneen aannan harma haadhaa qofa fudhatan kanneen aannan biroo dhuganirra fooyyee qabu jechuudha. Sababni isaas aannan harma haadhaa kan gara halkanii keessaa hormoonii meelaatoonin jedhamu waan jiruuf hangi ta'e gara daa'imaatti darbuun akka daa'imni rafu taasisa. So daa'imni harma haadhaa qofa dhuga taanaan ganama harmi haadhaa koortisoolii qaba. Daa'imni akka naqaa hidhee ooluu isa taasisa. Galgala immoo meelaatoonii qaba. Qaamni daa'imaa oomishuu dhiisuu malee kun immoo akka daa'imni rafu taasisa jechuudha. So kanneen aannan harma haadhaa oodhan kanneen noonirra kanneen waan biraa dhuganirra haalli hirriba isaanii tasgabbaa ta'uu isaa ol ka'aadha. Yookaan guyyaa rafanii halkan rafuun isaanii kanneen kaan ol ka'aadha jechuudha. Walumaa galatti haala hirriba daa'imman isaanii fooyyessuuf kan maatiin gochuu qaban kanneen gurguddoon tokko ijoollee yeroo hundaa dugdaan raffisuudha. Akkasumas siree isaan irra rafan duwwaa fi qulqulluu taasisu. Siree isaan rafan duwwaa fi qulqulluu maccaawwacha adda addaa kan qabaanne kana bakka duwwaa ta'uu qaba. Daree tokko keessa siree kophaa irra raffisuu. Maatiin golma ofii isaanii bulan keessadha kan daa'imman xixiqqoo raffisuu qaban. Haa ta'u malee siree tokko irra ta'uu hin qabu. Golma isaan keessa rafan keessa siree kophaatti qopheessinee fi rafuu. Daree isaan keessa rafanis ta'e uffata itti baay'isuun humnaa ol itti ho'isuu hin qabnu. Itti qorrannee humnaa ol uffata itti xaxinee itti ho'isuu hin qabnu jechuudha. Daree isaan jiranii aarri adda addaa aarri cilee yookaan kasalarraa ka'e aarri biraa sigaaraa xuuxuutu waan biraas jiraachuu hin qabu. Kana malees guyyaa waliin sirriitti haasa'uu fi ifti gahaan akka jiraatu taasisuu halkan ammoo sagalee xiqqeessuu fi ifa manaa dimismisaa akka ta'u taasisuun garaagarummaa halkaniif guyyaa barsiisuun akka guyyaa rafuu dhiisanii gara halkaniitti shiiftu kan taasisa. Haalli ruumiinti mana sanaa guyyaa ifa sirriitti gahaa qabaatee galgala immoo dimismisaa osoo ta'e gaariidha jechuudha. Ruumii isaan keessa rafan. Yeroo raffisuun hanga naannoo ji'a 4tti fooxaan maruun raffisuu. Akkasumas suusa sochoosaa sagalee sossobuu dhageessisuu yookaan uruursuun raffisuu. Yeroo isaan rafan haadha buddeenaa yookaan injeraa naatishee jedhaman afaan kaa'uu qulqullina isaa sirriitti eegne jechuudha. Hanga isaan baay'ee dadhabanii jeeqamanitti eegnee raffisuu dhiisuu. Hanga daa'imni boo'ee maal jedhee jeeqamutti
eegnee raffisuu dhiisnee yeroo dhaabbataa yookaan sa'aatii dhaabbataa yookaan yeroo daa'imni fedha hirribaa agarsiisuu dafnee raffisuu. Akkasumas garaagarummaa sa'a 2 hanga 3 gidduutti hirribaa dammaqsinees ta'u haadholiin harma hoosisuu qabu. Sababni isaas daa'imman umurii kanatti beela badaan beekan osoo beela'anii rafu waan ta'eef garaagarummaa sa'a 2-3dhaan hirribaa dammaqsanii harma hoosisuu qabu jechuudha. Isheen A jettu kun egaa alloon kan jettu kun kophaa raffisuudha. Daa'imman maatii waliin daree tokko keessa garuu siree garaagaraa irra rafuu qabu. Room share don't bed share jedhamanni kun. Daa'imman waliin siree tokkorra maatii waliin rafuun rakkoo hedduu fiduu danda'a. Fakkeenyaaf daa'imni ukkaamamuu yookaan affanamuu danda'a. Irra ciisuu dandeenya. Rakkoo fayyaa hedduu fiduu danda'a. Kanaaf gola tokko keessa yookaan ruumii tokko keessa garuu immoo siree garaagaraa irra rafuu qabu maatiin daa'ima waliin. Inni kun isa jalqabaadha. Lammaffaan yookaan inni biyyeedhaan immoo baak kan jedhudha. Baak jechuun yeroo hunda daa'imman dugdaan raffisuu qaba. Garaanis ta'ee cinaachaan ciibsuu hin qabu. Haa ta'u malee nuti dugdaan ciibsinee isaan yeroo garagaruu jalqaban naannoo ji'a 7-8 yeroo asii fi ofirra gaggalagalan nuti dugdaan ciibsinee deemnee isaan garaadhaan galagalanii ciisuu danda'u. Kun rakkoo hin qabu. Nuti dugdaan ciibsinee yeroo deebinu isaan garaadhaan galagalanii ciisan baay'ee yaadda'uu hin qabnu. Garuu nuti yeroo hundaa kan ciibsuu qabnu cinaachaanis garaanis miti dugdaani kan ciibsuu qabnu. Sababni isaas kun egaa dhibee sadan infaantii syndrome jedhamufidha. Kana jechuunis daa'imman tasa du'anii argamuu fidachuudha daa'imman garaan ciibsu. Kanaaf yeroo hunda dugdaan ciibsuu qabna. Yeroo raffisnu jechuudha. Isheen C jettu kun immoo kiriip kan jettu dhaabbatti. Wanta daa'imman irra ciisu jechuudha. Firaashii daa'imman irra ciisan baay'ee lallaafaa ta'uu qabu. Osoo jajjabaataa ta'ee gaariidha. Firaashii isaan irra ciisan jajjabaataa yookaan jabaataa ta'uu qaba. Lallaafaa yoo ta'e yeroo irra ciibsinu gadi isaan liqimsaa yookaan gad seenaa. Yeroo kan immoo daa'imni ofirra gaggalagaluu dadhabu. Akkasumas siree daa'imman irra rafanirra wanti biraa jiraachuu hin qabu. Fakkeenyaaf maccaawashaan isaanii, ashaangulliitiin, tiraasiin maal waa tokkorra jiraachuu hin qabu jechuudha. Qulqulluu ta'uu qaba, duwwaa ta'uu qaba sireen sun. Kana malees uffata baay'isnee itti uffisuu hin qabnu. Uffata itti qorannee baay'isnee itti uwwisnee itti marree uffata furdaa kanaa itti uffisuu hin qabnu. Sababni isaas daa'imman yeroo gaggalagalan ofitti maruudhaan yookaan ofitti xaxuudhaan booddee immoo ofirraa kaasuu hin danda'an akka nama guddaa ittiin ukkaamamanii rakkoo keessa galu jechuudha. Inni guddaan akka daa'imman itti hin qorrine uffata itti baay'isuu osoo hin taane dareen sun akka hin ho'ine yookaan hin qorrine gochuudha. Ho'inni daree sanaa giddu galeessa ta'uu isaa hubachuu. Baay'ees qorruu baay'ees ho'uu hin qabu. Kanaaf the ABC of safe baby sleep kan jennu Eeni allooniidha. Qofaa isaanii godhuma maatii keessa siree qofaa isaanii rafuu qabu. Biini on their backidha. Yeroo hunda dugdaan rafuu qabu. Cinaachaa fi garaadhaan rafuu hin qabanii. 3 kan jennu immoo C kan jennu kiliin yookaan kiriip kan jedhu dhaabbata. Kuni firaashii isaan irra rafan jajjabaataa ta'uu akkasumas siree isaan irra rafan irra wantoonni adda addaa jiraachuu hin qabanii akkasumas uffata itti baay'isuu dhiisuu qabna. Ho'inni daree sanaallee giddu galeessa ta'uu qaba jechuudha. Dabalataan garuu kan nuti dagachuu hin qabne immoo wantoonni muraasni jiru. ABC'n dabalata jechuudha. Inni jalqabaan naannoo kan daree daa'imman keessa jiraatanitti tamboo aarsuu dhiisuu. Akkasumas alkoolii, dawaa yookaan araada adda addaa akkasumas qorichoota adda addaa kan nama raffisan fudhatanii daa'ima waliin rafuu dhiisuu. Akkasumas daa'imman yeroo raffisnu umurii ji'a tokkoo booda haadha buddeenaa kan injiraan naatii ishee jedhamtu afaan keenya yoo raffisne tasa du'anii argamuu daa'immanii ni hir'isa. Kanaaf ABCD of safe baby sleeping dabalata. Daree isaanii keessa tamboo aarsuu aara adda addaa jiraachuu hin qabu. Alkoolii dhugnee yookaan araada adda addaa fayyadamnee qoricha nama raffisu fayyadamnee daa'ima waliin rafuu hin qabnu. Akkasumas injiraan naatii ishee jedhan kana yeroo daa'imman rafan afaan kaanii raffisuun tasa du'anii argamuu daa'immanii ni hir'isa.